Akka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftootaaf si'amboo akkam jirtuun isiniin jedha nagaa keessan nagaa kiyya galata waaqayyo har'a jechuudha yaani dambiyyaa bahee deebi'ee harumeedhaaf buna danfisee hin beeku jechuudha anu kaleessumaan dhufe waan ta'eef jechuudha har'a immoo jechuudha akka carraa ta'ee ani dhufee kunoo isaan mana jiranii warra du'aa waan ta'eetu ta'ee deemanii mee waan ishitti dhaga'amu ilaalaa ofii kiyyaaf waan hunda godhee kun gaagura keessaa midhaan qunxuree akaayii buna danfisee eeguudhaafini mee waan ishitti dhaga'amu ilaala jedheeni jechuudha harmee jechuudha shaashisa kana immoo haaraaf jecha yaani hin beekti jedhee yaada ijoolleen baadiyyaa maal akka ta'e yaani dhugaa qe'ee dubbachuuf viidiyoo kana ilaaluudhaan dursa laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha ani hobsee ambootii laayikiin keessan koomentiin keessan na jajjabeessaa yaada keessan naa qoodaa na jajjabeessaa isiniin jedha dhugaa waaqayyoo dubbachuuf shamarran biyya harabaa jirru yaani baay'ee ulfaata maaliif yoo jettanii haati tokko ilmoo dubaraa ishii gargaartu bartee qobaa ishii yeroo taatu ulfaata amma malmaafuu wajumaan buna danfisnaa wajjiniin akaayii garbuu akoobnaa shashannaa jechuudha waan hunda walumaan goonaa jechuudha maaliif akkana ittobsee jettanii baay'ee garaagarummaa parsentii bakka akkam isiniin jedhu baay'ee garaagarummaa jira jechuudha baay'ee tokko garaagarummaa baay'eetu jira naa kanaaf ennaan garbuu immoo qunxurmoo isinitti agarsiisneen jedha amma akaayii garbuu akaawudhumsaa hunda gadhee hin beeku garuu waan hunda gadhee natti fakkaatu garbuu akoobnee shashannee walumaan buna danfisneenna jechuudha harmee yaani isa keessatti immoo laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan bukkee dhaabbadhaan jajjabeessaan isiniin jedha kunaanii as keessa tattaa'een viidiyoo isinii wawwaraabaa isin bohaarsaan isiniin jedha wanti gochuu qabdanii laayik sheer sabiskiraayib gochuu bukaadhaan na bukkee dhaabbadhaan jajjabeessaan isiniin jedha wanumaan itti fuunaa jechuudha gara kaayuu garbuu jaalattanis immoo amma dhukkeen isinirraa kaasaa jechuudha dhukkeen isinirraa kaasaa uffanni mtuutti guddatu yoo naan jettanii beeka alli baay'ee inni qorraa roobaa yaani akkam isiniin jedhu ulfaataa jechuudha haalli isaa akkasiin isiniin jedha kanaan waliin hunda tokkorraa baasnee tasa booddee immoo yeroo hojii isaa irratti walitti deebinaa jechuudha. Mana kanatti immoo buna dhiyeeffadheen ture. Yaani akkasiin isiniin jedha. Namni akaawuu garbuu nyaachuudhaan ra'ee jira garuu hojii godhee hin yaadu. amma irraa baasutti malee viidiyoo hunda isaa ga'a hojii hunda mataa dhimshoo ta'e malee hunda laaluun hin dheerata viidiyoo waan ta'eef yaani walitti deebinaa jedha yoo akaawuun harkaa badee bubbubuun koyyaayuun oolu gudee fallaa yaa ijoollee biyya arabaa jirtanii dhugaa rabbii armee keessanii itoo addunyaa kanarra jirtu dafa galaa deebi'aa waan ashuu keessa jirtu daala dhugaa waaqayyo yaani ma jechuu hin danda'u yesuusee kun gubate mooyi biraan baaseen gubate I don't know hin beekani akaayidha jedhee na shaaroo na shaaraa jira akkaamii walitti deebina hoo godhanti eeyoo akaayii kiyya akaayii xumuree jira amma shashakuufini jechuudha kanaaf achi keessa ifama booddee haasofnaa qoshee amma viidiyoo waraabaa jira ishee na akaawii kiyya walii shakshannaa achi deebinee iddoo tokkotti naqoo akkasii achiin gaawoo gaara na akkasiin isiniin jedha achi keessa mooyee ati achi keessa hirtuu na kanaaf akkasiin isiniin jedha ijoolleen keenya gaaf ijoollee waa'ee isaan beekanii yoo afaan qaban hedduun dubatu kanaaf ishi kana shakkuudha maayyuu ishi kamii ishi kana yoo kana
shakshakuu fi jechuudha. Yaani naa akkasii bakka shashanirraa baasnee walitti deebinaan isin jedha. Dhugaa dubbachuuf iyyuu baay'ee qorra. Yaani kanaaf jecha dhiisa. Uffatan uffadhee jiru dhiisa. Xiqqoo shiqilleessuun ta'edha jechuudha. Na bakka shashannee walitti innaa qulleessine deebinaa. Wajjumaan waa dheerinaa. Dheerinni kiyyaas gudii dhimta ina fakkaata. Maal akka guddeedhi gaaguratti hin deebisa midhaan kana. Guddeedhi. Shoo. እና obboloottan kiyyaa yaani innaa hojii akkasii biyyatti deebi'anii waan hojjetan namatti fakkaatu. Namoota tokko laaltanii garuu hojiin miidhagummaadha malee nama miidhu nama dadhabsiisa. Garuu duris kanuma hojjechaa turre yaani maal rakkoo hin qabu. Amma ka'ii kana shassannee qulleessinee walitti deebinaa. Isinis yoo nagaawwe gubus bareechise gaanuma fixaadha malee waan hin taane. Maanni yaaran daaqos fuudhi midhaan qaqqabdee agaagura. Itti naquu geesse. Ijoo koo kunoo shakashake baasee nan suraa jechuudha ammoo akkasii suraa jira jechuudha. Ammoo akkasuma keessa garuu kan isin ajaa'ibu nan gube kaayii dhugaa rabbii nan gube. Ashaadhoon godhee gudee kiyya doonaniitu waan wajjin jettan maal bitu nan gube yaa rabbi yaa gooftaa koo. Lammatatti deebisnaa jechuudha. Lammatatti deebisnee shashannaa. Dheedhachuu moo gubachuu wayyaa isinitti fakkaata? Hordoftoota kiyyaa dheedhachuu moo gubachuu wayyaa isinitti fakkaata? Garuu maal jedhu xiqqoo yaani xiqqoodhuma ibiddi naa laaseene midhaan akka duriin se'e lakkaa'uu danda'u jedhamti. Akkas jedhan ijoolleen gamana keessa jiran waan hojii akkasii hin beekani. Kanaaf isiniin jedha. Yoo kophaa kiyya fixanaan janis godhee fixee taa'a jechuudha. Yoo fudhee galee na uffate fita. Innaa isiniin jedha. Akkas fakkaatti qubeen dachaa. Akkas fakkaatti. Waan maqaa gashu. Daangooti. Shoo. Na nyaachuu feeta maali? Akkasitti shashshabu natti fakkaata dur. Yookiinoo akaayii nan guggubee gudee fallaa jechuudha nan guggube. Daawwan fa'ii toorani buna danfisuudhaan qophaa'ee akaayii jedhu natti dhufanii jechuudha iddoo warra du'aati. Yaani maal maafuu danfisee obaaseen booddee gaaffii isaanii irraa isinii fuudhaa isinii jala warra kamii garbuu nyaachuu barbaadanudha. Gubata jettanii immoo dhiiftu innis namni. Kanaaf akkasiin isiniin jedha let's go wada bunna. Jesi keessaa fuudhe kaafunu. Beekoo. Daawuleen didduu aatees xilaashii qabatte. Xilaa. Maal jechuudha taayee? Alaa dawaa. Bukkee boba'e. Shugidii hawaasa. Qaluudha. Naggasee sooma nyaatti. Kunoo jamaa amma kalaas. Kalaas. Kunoo akkasittiin yaana buna danfisuudha ka'u akaayii akaa'ee
mi'a mana sanatti ni dheeffadhe garuu isaan asumatti natti dhufanii jechuudha. Kanaaf isaan faana mee haasaa tokko tokko adeemsisaatu aadaa adeemsaa jechuudha. Waan godhamu jaalladhi simtini. Naa haasaa waliin gaaffii tokko isaa gaafachaa yaaduun kanaan yaadee minaamin bakka maal goolee gaanii dabbiseen eega jedhee naan jedhutti kachii jedhanii natti dhufanii. Kanaaf amma mee waanuma tokko gaafadha. Isiniin jedhaa mee dabbabu. Maal jettanu? Maal jettanu? Maal haasa'u? Maal jedhu kun dafii qophisi. Ani daddafee dhufuun koo si dabbara jedheeni qophaa kee mana jirta jedheen daddafee dhufe malee ani ji'a mana hojjetta yuuseene jechaa kooti. Maal nama hojii miti moo maal jechuu barbaadde kun? Ani maan ta'eef hin beeku si gadeemtee turteetta si dhibaa laata jedheen qophaa keetii laata jedheen fiigee deebi'ee kun dabbaftee na eegdatoon se'ee ragaa jedheen tureen takka tuttureen dhufaayyuu. Bareedama dansa. Magabitti si dhumnaan ditte kaakunoo dura qophaa jettee naa boba'aa turte. Nu argite isheenis nu argite shaakalti nuti limdii ishiiti ati motora irratti hojjetta kanaaf kun natti fakkaata. Itiyye boodan dhugdanii eegaa. Dhugaa midhaan nyaataa jettaniitu yaani amma asumtee saniitu eeggattu moo mana sana ture? Maali waa dubbadhaa ka eenyu jedhamtu sinne? Akkana baakaa maachi jala seetan? Ani senne haadha koo kunoo godaan kanan jira giifti abbabuu cindiin jedhama. Haadha kumalee kan jedhan tokko haadha simboo kan jedhan obsee hamboo kan jedhanii galata isaas kanan qabaa siniin jecha kan jedhu. Bareeda boo maal jettu? Maal jettu maqittii sun dashii fixxee taasisa? Adiyoo xiyyeetina maal taasifdanii achi keessa namni taasifdanii jedhu. Akka uwwii gubde karaa. Ijoollee awwaarratti maalii dhibaa Ani ammoo innis bayeessa anis kaan hin qabu isa ilaalte garuu waa ookoo keessa bite ta'e ani lafatti ilaalte ta'e hin beeku. Ani ammoo caccabee qoricha ta'e nyaatama. Ani ammoo jedhe. Si nyaatame miti? Si nyaatamna warra kan manna gasheedhaan hojii si jiraatu. Maal ilkaan qabaa moo isaa jiraatu? Jiraa suudee nyaachuu danda'a. Maal fardamoo? Maal fardamoo? Oo fardamoo maaliif jiraa nyaata? Kan Kotte duudaan seete? buqqisa. Jettanis noo eenyu jedhamtu mee amma maal jettanii? Maqaa keessanii amma waggaa amma kanaatti dhufee akkasitti kun daaraa isinii buqqisuu kiyya. Maaltu isinitti dhaga'ama? Gammayyaa dhuguudhaa fi amma akkamitti quraanuu qabsiisa. akkamittiin goggaatanii jirtu mee amma? Nuti moo ila gammachuu guddaadhaan gammannee duka walirra keewwannee bashannannee dhugnata. Galata waaqaa jennee. Akkas miti? Haa ta'u haadha mucayyoo. Haadha mucaa ta'e dalakka. Haadha mucayyoon mucaa dhiiraa. Mucayyoon jaamu gaara gubbaa jaa. Haadha biqilaa. Haadha biqilaati. Haadha yaanneerraa. Yaadneerraa ishee yaada. Haa ta'u ni bareeda. Maal jettu ree amma ishee nama buna kaa'uufini jarreen kanarra hin tarbuu isinii fuudhaa kan qixaatu sitti haareessa adda. Moo maal? Isinitti haareera. Ansi kun ati achisi. Kan koo siquu hin danda'u. Waan isaa kadhattu qaba. Kan koo siquu hin danda'u jedhanii. Amma bakka maal maafuu buna akaa'uu yeroo xumururra geenye walitti deebinaan isiniin jedhaa turtii gaarii. Tippikaalii. Nama buna keenya kaayyanne irraa fuudhee haati didama gurguduu kan goona gahaan godhu. Mul'achuun barbaaddu ati? Kan mul'ata sammaa du'ayyuun barbaadu jireenya malee. Miti? Du'ayyuun barbaadu jireenya malee kanaan haa darbaa kanaan jireenya eegalaa. Qaalaa bu'ee dullachi seexanaa. Eessi? Kan jireenya guddaa isaan barbaadu. Buna maalii dhiisaa kan ga'a? Akkuma kaawuu gooteetti moo bunitti illee akaa'uu nan beeka. Akaawuu humna galaa taasisaa dhuunfiddee dhuunfittee galuuf malee maanni kun. Akkasi? Baay'ate. Maanni natti bakka. Maanni. Beere wanti neessa dhattee. Mataa taphamu. Alatti baasitan ka.
Nyaati qaaniin qabu. Weeldacha yaani aygaa wanti kaani mana jaartiitii iddoo tokkotti hin argamu. Wanti mana beeraa kanuma kaama alaadha koo. Yeeshuluulee mana beeraa yaadni fuudhee nana deema jedhu duratti. Kaleessa. Na iddoo tokkotti hin argamu miin isaanii asitti achitti. Inni irraanfatte ida keessaa baatee waggaan torba. Qaldinoo ida keessaa baatee waggaan torba. Alaabaa waggaa 5 teessi. Addis Ababaa waggaa 2 teessi. Waggaa torba